Jiraatonni godina Shawaa Lixaa aanaa Jalduu lammiilee buqqaaniif konsertii qopheessuun birrii 600 walitti qaban. Muuxannoon kun aanaalee Oromiyaa biroottis babal'achuu akka qabu walitti qabaan koree deeggarsaa Dr. Abarraa Dheeressaa himanii jiru. Kibree Zalaalam. Qonnaan bulaa fi qeerroowwan aanaa Jalduu uummata Oromoo Sumaalee Itoophiyaa irraa buqqifamaniif deeggaruuf konsertii qopheessanii seensa waltajjichaaf kuuppoonii gurguramee fi gargaarsa konsertichaa irratti ta'een birriin 600 fi 50 ol akka argame qindeessaan koree konsertichaa obbo Mangistuu Buzaayyoo himaniiru. Walitti qabaan koree olaanaa deeggarsa hawaasa buqqa'ee Dr. Abarraa Dheeressaa namoota buqqaaniif manneen ijaaramaa jiran himanii. Naannoo Finfinneetti mana kuma kola majaaraa jirra manni kun immoo yeroo dhiyootti xumamaree sabi kun baniitti galu akkasuma immoo sabi namni doonii deemanii aanaa deemanii magaalaa guguddaa keessa jiranis immoo iddoo sanatti akka isaan qubatanii mootummaa naannoo Oromiyaa jiru gubbaa hojjetaa jira. Qeerroowwan hoggantoota ciccimoo fi hayyoota dhaggeeffachuun yoo hojjetame bakka barbaadame gahuun akka danda'amus himaniiru Dr. Abarraan. Yeroo nu wal dhaggeeffannee, yeroo nu wal kabajnee, yeroo nu wal deeggarree, utubaa walii taanee, yeroo nu wal duukaa deemnu yeroo isaa amma. Koloneel Alamuu Qixxeessaa qabsoo Oromoo yeroo dukkana keessa ture sanatti qabsoo fara diddaa garbummaa biqilchuudhaan kanneen maqaa gaarii qaban keessaa isaan tokko. Waldaa wal gargaarsaa Maccaa fi Tuulamaa hundeessuudhaan gootichi Oromoo kun akka ittiin yaadatamaa dhalootaa dhalootatti darbuuf manni barumsaa sadarkaa lammaffaan kun maqaa Koloneel Alamuu Qixxeessaatiin moggaafamee jira.